Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkiin tuubiin barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een barreessuuf dubbisuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka baruu dandeenyuuf barnoonni isiniif qabamne har'allee kan itti fufee jirudha. Kanaaf maarree warreen barumsa kana idduma teessanii barachuu akka dandeessan isiniin jenna. Warreen barachuu barbaaddanii lakkoofsa asii gadi isinii keenya karaa telegiraamii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa waatsaappii, karaalee isiniin mijatu nu qunnamuu dandeessu. Kanaaf maarree barnoonni har'a waliin qabnu hima ijaaruu kan jedhudha. Kanatti otoo seeniin yuutuubii keenyaaf warreen haaraa taatan sabiskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadha. Mata dureen irraa hima ijaaruu kan jedhu jechaadha. Hima ijaaruu jechuun dursa hima jechuun maal jechuudha? Hima jechuun jechi tokko walitti dhufee jechi lama walitti dhufuudhaan hima nuuf ijaaruu jechaadha. Kanaafiyyuu jalqabarraa akkuma laallee turre qubeewwan afaan Oromoo 26 jennee isaa booda immoo dubbifamaa dubbachiiftuu walitti finnee sagalee uummanne. Sagaleen mataa isaatti immoo hiika kennuu hin danda'u. Maal gochuu qabaa? Sagalee fi sagaleen gosa lama walitti dhufuudhaan jecha nuuf uumuu jenne. Jechiif jechi immoo walitti dhufee maal nuuf uumaa? Hima nuuf uumaa jechaadha. Hima jechuun jechi gosa garaagaraa lama walitti dhufuudhaan hima kan nu ijaaru jechuudha. Hima jechuun wanta tokko yaada waan sanii kan ibsu, yaada barreeffama tokko jecha tokko kan nuuf ibsu jechaadha. Taatee waan tokko wanti ta'e tokko guutummaa isaaniitti kan ibsuu danda'u jechuudha. Hima jechuun jechi lama walitti dhufee hiika guutuu kan kennuu danda'u jechaadha, guutummaan guutuutti. Kanaaf hima jechuun maal jennee? Hiika guutuu kan kennuu danda'u jecha lamarraa kan ijaarame jenne. Mee tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a, nu duukaa bu'a. Mana bunaa, seenaa dhugaa, laga guddaa, lafee dugdaa, ifa barii, mana maree, sirna gadaa, karaa gaarii. Kanaaf maal jennee? Ilaa asitti kun hima hundi isaanii ifama. Asitti maalidha? Jecha jechaadha. Jecha asiin galee asiinis jecha kan biraa. Kanaafuu jechi lama walitti dhufee hima nuuf uume. Mala mana bunaa yoo jenne hiika tokko qaba jechaadha. Hiika guutuu kan dabarsuu danda'u. Mana bunaa bakka itti bunni danfu jechaadha. Kaaffee iddoo bunni itti dhugamu jechaadha. Seenaa dhugaa yogguu jedhu seenaa dhugaa tokko kan himu jechuudha. Waa'ee seenaa dhugaa, seenaa nama ta'e tokko, wanta tokko, seenaa wanta ta'e kan ibsu jechuudha. Kanaafuu laga guddaa, hundi isaanii isaan kunii hiika guutuu kennuu danda'u jechaadha. Of danda'anii dhaabbatanii hiika kennuu kan danda'an jechaadha. Kanaafiyyuu akkaataa adda baafannaa jechaadha. Maal jennee? Jechi lama walitti dhufuudhaan hima nuuf uumuu jenne. Hundi isaaniirraa jecha tokko, asiin jecha tokko, jechi gosa garaagaraa lama walitti dhufuudhaan hima nuuf uumuu jechaadha. Ammas kan itti fufee jirudha. Hojii dhuunfaa, mana keenya, waraqaa haphii, daadhii dhuge, balfa gati, nadhii dammaa, huccuu moofaa, gurbaa furdaa. Kanaaf maarri isaan kunis amma asiin jecha tokko jechaadha. Asiinis jecha tokko kan jiran jechaadha. Asiinis jecha. Hojiin kophaa isaatti maalidha? Jecha tokko. Dhuunfaa kophaa isaattis jecha. Walitti yoo dhufe hojii dhuunfaa. Mannis kophaa isaatti jecha. Keenya kan jedhus kophaa isaatti mana keenya.
mana keenya waraqaa haphii hiika guutuu kenna miti waraqaa haphii jecha. Daadhii dhuge daadhiin kophaa isaatti jecha dhugeenis kophaa isaatti walitti yoo dhufe hima daadhii dhuge jedhu jecha. Hiika guutuu kenna miti walitti yoo dhufe daadhii dhuge. Namni ta'e tokko mana daadhii dhaqee daadhii dhuge abaluun daadhii caalaan daadhii dhuge tolaan daadhii dhuge jechuu dandeenya jechaadha. Hima guutuudha. Balfa gati. Ajaja kun immoo nama tokkoon balfa gati. Balfi kophaa isaatti jecha gatiinis kophaa isaatti jecha walitti dhufan hima nuuf uuman jechaadha. Hima balfa gatii. Nadhii dammaa huccuu moofaa gurbaa furdaa. Isaan kunillee gurbaa furdaa himuuf danda'anii jiran jechaadha. Kanaafiyyuu maarree haala salphaa ta'een jechaaf jecha walitti fidnee ta'uu hima tokko ijaaruu kan dandeenyu jechaadha. Adeemsa viidiyoo kanan dura hordofaa yoo dhuftani kun haala salphaan akka isiniif galuuf isiniif kan qopheessinedha. Kanaafiyyuu maarree jechi lama walitti dhufuudhaan hima nuuf uumuu jenne. Kanaaf maarree haala salphaa ta'een barnoonni irra isiniif qopheessine asuma irratti nu ga'a. Kanaaf maarree warreen barumsa kanaa karaa Imo, WhatsApp, Zoom, Telegram dhaan barachuu barbaadan lakkoofsa as isinii keenya jirru kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Barnoota kanatti taasisanii barnoota Ingiliffaa, barnoota herreegas warreen barachuu barbaadan lakkoofsuma as isinii keenya kanarratti karaa kamiin karaa Imos ta'e karaa Telegram, karaa WhatsAppidhaan nu qunnamaa isiniin jenna. Barnoonni irraa qabnu asuma irratti nu ga'a. Nagaan turaa. Galatooma.